barbaachisaaf dursa kennu waan barbaadaniif dursa kennu osoo hin taane waan barbaachisaaf dursa kennu waan barbaadanitti maxxanu osoo hin taane waan barbaachisaatti maxxanu waan barbaadan barbaadu waan barbaadan duukaa fiiguu osoo hin taane waan barbaachisaa ta'e duukaa fiiguun waan barbaadan itti yaada ofii hidhuu osoo hin taane waan barbaachisaa ta'etti yaada ofii hidhuun kanaaf waan barbaachisaan immoo mootummaa waaqayyoon jireenya nama waaqayyoon jireenya kiristaanummaa jireenya namni waaqayyoon jiraatu kenneef achi booddee galee miilla isaa dhiqatee kaalsiisaa kaawwatee sargii deeman gaafa dhaqanii isa durii caalaa ajaa'iban achi booddee hundumtuu bakka sooftii funyaan itti naqatee hundumtuu afaan qabatee nan waameetu akkamidhaa kaalsiisana geddaraddeettaan geddaraddeeraay meemmeenna itti argisiisa isa sana akkam gooteenna kunooti keessii keessa kaa'ee dhufee gatuu ture akkanu sagalee waaqayyoo namummaa moofaa isaa amala nama waaqayyoo nama hin gaadne ofirraa baasa gataa'e ameen jireenya moofaa haasaa moofaa dubbii moofaa amala moofaa isa nama waaqayyoo nama hin taasifne ofirraa baasaati maal godha gata amala jibba amala soba amala nama ari'atu amala nama irratti ka'u amala nama tuffatu isa nama waaqayyoo nama hin goone ofirraa baasaa gata erga isa hin barbaachifne ofirraa baasee gateetu nama waaqayyoo ta'uu danda'a namni jedhe gooftaan Yesuus wayyaa haaraa irratti carqii moofaa hin erbuu jedhe maaliif jenna inni moofaan sun maal godhe isa haaraa kukkuta'e kanaaf namni wayyaa haaraa irratti isa moofaa maal hin godhu irratti hin erbu jireenya nama waaqayyoo jiraachuun jireenya haaraa yeroo isa durii jiraachaa faarfachuun hin danda'amu isa durii jiraachaa lallabuun hin danda'amu isa durii jiraachaa waan baay'ee gochuun hin danda'amu garuu nama waaqayyoo nama hin godhu nama waaqayyoo ta'uun jireenya moofaa isa nama waaqayyoo ta'uu nama hin dandeessifne ofirraa baasanii gatuun soba kaleessaa hanna kaleessaa jibba kaleessaa hunduma ofirraa baasanii gatuudha gooftaan nu haa gargaaru egaa isa kana nama waaqayyoo Phaawulos irraa barragaa nam akkamittiin nama waaqayyoo ta'uu danda'a inni kun jireenya Phaawulosiin gaafa ilaallu paartii lama qaba paartii 1 paartii 2 jireenya Phaawulos paartii 1 isaa bara jireenya Saa'olummaati bara jireenya Saa'olummaa paartii 2 isaa immoo bara jireenya Phaawulosummaati yookiin bara jireenya Phaawulos kana paartii lama qaba jireenyi nama kana bara itti bara Saa'ol ta'ee jira bara nama waaqayyoo hin taane bara falataan osoo hin taane bara falataa ta'an bara nama rakkisan bara biyya rakkisan bara waldaa rakkisan bara saba rakkisan bara jireenya namaa jeeqan bara hidhan bara ajjeesan bara akka barbaadan godhan bara jireenya Saa'olummaa barri jireenya Saa'olummaa bara rakkinaati falata'uun hin jiru ari'achuun ajjeesuun balleessuun akka barbaadan gochuun diiguun gubuun jireenya akkasii keessa jiraataa ture Phaawulos hojii ergamootaa boqonnaa 7 dhattanii gaafa ilaaltan Phaawulos haala Saa'ol haala mijeessee qindeessee nama waaqayyoo Isxifaanosin ajjeesise isatu mijeesse du'a isaa kana duwwaa miti hojii ergamootaa boqonnaa 9 yoo dhattanii ilaaltan jireenyi Phaawulos maal akka ta'e akkaataa itti gooftaan isatti mul'ate baranni jireenya Saa'olummaa keessa jiraatu baranni nama rakkisu waldaa kiristaanaa gubu amantoota hin geggeessitoota rakkisaa ture namichi kun Saa'ol rakkisaa lafa dhaqutti nagaa namaa laatu lafa dhaqutti jireenya namaa laatu hin yaaddeessa isatu jira magaalaa kanaa lafanni seene rakkina dhayii raasa magaalaa siree seenna namni asaasee dubbata ol fuudheen dubbatu lafa eenyu jiru lafa Saa'ol jiru namni boqoo waliin qabatu lafa eenyu jiru lafa Saa'ol jiru rakkisaan barri jireenya Saa'olummaa bara rakkisanii jiraatanii bara boossisanii jiraatanii bara akka barbaadan godhan bara diiganii jiraatanii seeshaal neetwoorkii
amantoota diigeefit nagaa amantoota rakkis waldaa amantoota rakkis hidhidha hin ajjeesa hin ari'ata akka barbaade godha hin rakkise namichi kun eenyutu hin jedhe Saa'ol jedhaa ka eenyu jettan Saa'ol guddisaati Saa'ol jedhame Saa'ol afuura akkasii Waaqayyo haa dha'u afuura akkasii rakkisaan afuura Saa'olummaa nagaan qabu jaalalan qabu tokkummaatti naman kabajatti naman anummaadha of tuulaadha of bokossaadha ana malee namni barate hin jiru ana malee namni beeku hin jiru dhuguma nama baay'ee barate dhuguma nama siltaana qabudha akka barbaade godha liyyu mattaawoqiyaa qaba waraqaa addaa eenyummaa addatti kennameefi barbaadeenidha barbaadeen ajjeesa waan inni bira ga'e tokko nagaan qabu maaliif bara jireenya Saa'olummaan lafanni dhaqe nagaan hin jiru maaliif bara jireenya Saa'olummaan afuura akkasii Waaqayyo haa dha'u afuura akkasii Waaqayyo haa golgoleessu furri Waaqayyo afuura nagaati nama caamni qulqullu furri Waaqayyo afuura boqonnaati furri Waaqayyo afuura ol ka'uuti furri Waaqayyo afuura jaalalaati namicha kana keessa afuura akkasii hin jiru eessa dhaqee balleessa eessa dhaqee ajjeesa eessa dhaqee diiga eessa dhaqee hidha harki isaa nagaan qabu afaan dubbii bare utubaatti tasaasaa jedhan afaan dubbii bare bulluqa lamfataa jedhan harki anna bare immoo dooluutu socho'a jedhan fuudhuu hin danda'u hatee bareera waan ta'eef inuma socho'a namoonni nagaan qabne akkasidha Waaqayyo afuura nagaa isin irratti haa dhangalaasu dhaloota dargaggoota haadholii abbootii afuura nagaa isin irratti haa dhangalaasu nagaa fuudhaa gadi ba'a jaalala fuudhaa gadi ba'a tokkummaa fuudhaa gadi ba'a araara fuudhaa gadi ba'a faarfannaa fuudhaa gadi ba'a eebba fuudhaa gadi ba'a nagaan eebbi jireenya kee keessaa haa burqu waan ati facaaf waan ati dubbatu waan ati haasoftu jireenya kee keessaa eebbaa ta'u Waaqayyo jireenya kee irratti eebbaa dhangalaasu Waaqayyo jireenya kee irratti gooftaan haleluuyaa Waaqayyo jireenya kee keessaa kan inni barbaadu kana dhagaa kanaaf Phaawulos baranni jireenya Saa'olummaa jiraate bara rakkisaa ture bara araarri hin jiru bara nagaan hin jiru bara fayyinni hin jiru halkanis guyyaa maalidha sodaa inni jedhu kuni afaan warra adiitiin terrorizim isa jennu jechuudha. Shororkummaa namni sodaatu sodaan baay'isoo hin miira seensiin miira namaa to'ata psychological reality qaba sodaan waan namni nama keessa kaa'ume kan namni ittiin of taatee jiraatu sodaa Saa'ol bara jiraatu keessatti namarratti sodaa facaasaa jiraata yaaddoo facaasaa jiraata dhufaan jiraa jedhaan lafa dhaqee hundumaatti sodaa facaasa sodaan immoo hamaadha wangeela Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 19 dhattanii gaafa ilaaltan Yesuus Kiristoos gaafa cufaa kee mul'ate bartootaan nagaan isiniif haa ta'u jedhe sana buddeen dhaban miti wayyaa dhaban miti waan nyaatan jira waan uffatan jira sodaatu jireenya isaanii weerareetu keessaan shoggoratanii taa'u keeyaan cufatanii taa'u dhaloota sodaan weerare dhaloota yaaddoo weerare hojjechuuf miiran qabu tajaajiluuf miiran qabu barachuuf miiran qabu daldaluuf miiran qabu tajaajiluuf miiran qabu dhaloota miira maleessadha maaliif jennaan sodaatu akkas godha Yesuus gaafa mul'atu jaroota kanarratti maal arge seexana miti hiyyuma miti waa biraa miti sodaa irratti arge Waaqayyo sodaa isinirraa haa dha'u namni sodaate gadi ba'uu hin danda'u ol galuu hin danda'u shokokiima sodaatu qilleensi waa akkasha jennaan hirma birrataa deema kanaaf Yesuus Kiristoos ol galeetu nagaan isiniif haa ta'u
nagaan sodaa namarraa kaasa, nagaan yaaddoo namarraa kaasa, nagaan dhukkuba namarraa kaasa. Yesuus kan inni fidee dhufe qoricha miti, waa biraa miti, nyaata miti, uffata miti, nagaa fidee dhufeetu nagaa irratti dhangalaasa. Yesuusin arganii maal ta'an jedha sagalee Waaqayyo hin gammadanii jedha. Nagaa isaan irratti nagaa dhangalaasa, sodaat irraa ka'e, yaaddoot irraa ka'e, birrannaat irraa ka'e. Ijuma Yesuusin gaafa argan hin gammadanii sodaa kee abaara. Haleluuyaa. Kanaaf barri jireenya Saa'ol kun bara jireenya rakkisaati. Bara yaaddessummaati, bara of tuulummaati, bara dhiphisanidha, bara yaaddessanidha. Bara sana keessa nagaan hin jiru. Bara sana keessa abdiin hin jiru. Lafa dhaqee hundumaatti hin sodaachisa. Hojii ergamootaa boqonnaa 9 gaafa dhannee ilaallu caaffata fudhatee jira. Hangafa lubootaa biraa dhaqee maal fudhatee? Eeyyama fudhatee. Macaafa qulqulluu hojii ergamootaa boqonnaa 9 gaafa dubbiftan. Hangafa lubootaa jechuun akka afaan keenya bara ammaatti afayaa'ii biyyaa jechuudha. Nama paarlaamaa geggeessu jechuudha. Nama aangoo amma kanaa qabu biraa dhaqeetu beekalaanaa kennee dhimmaa inna dhaqeen jara tokko waldaa irratti gubee mana amantaa ishee akkas godhee maal godheetan sheekaan hidheen dhufaaya. Barreessee fi akka barbaadde godhineetu eeyyama fudhatee bahe. Eenyutu? Saa'ol. Eeyyama hidhu, eeyyama ajjeesu, eeyyama balleessu, isa eeyyama sirratti fudhatee bahe Waaqayyo sirraa haa dha'u. Haleluuyaa. Ergama du'aa fudhatee saban, ergama badiisaa, ergama hiyyumaa fudhatee saban Waaqayyo warra eeyyama isaa harkaa fuudhu. Eeyyama du'aa harkaa fuudhu, eeyyama gaddaa harkaa fuudhu, eeyyama fudhatee bahe Saa'ol. Barbaade ajjeesa, barbaade balleessa, barbaade hidha, barbaade nabamsiisa, akka barbaade godha eeyyama qaba. Waaqayyo warra harkaa siif fuudhuun jedhe. Haleluuyaa. Dhaqeetu mana qulqullummaa Yerusaalemitti dhiitee cabsee olitti galee dhiiras dubartootas geggeessitoota sassaabee fuudhee eessatti geessedha macaafni qulqulluu? Ufaa fuudhee utuun adeemaa jira. Akka barbaade gochuu maal qaban jedha? Jedhaa kaa. Hidhuun maal qaba? Ajjeesuun maal qaba? Hiyyoomsuun maal qaba? Gubuun maal qaba? Har'a gaa Waaqayyo eeyyama kan harkaa fuudha. Haleluuyaa. Barri kun baratti Waaqayyo diina kee harkaa eeyyama fuudhu haa ta'u. Haleluuyaa. Barri kun baratti Waaqayyo diina kee harkaa eeyyama du'aa fuudhu, eeyyama ajjeesuu fuudhu, eeyyama badiisaa fuudhu, eeyyama du'aa harkaa fuudhu. Bara kana siif haa ta'u yee. Haleluuyaa. Utuunni oofee deemaa jiru, utuunni qabee deemaa jiru Waaqayyo waaqarraa balaqqeesse Saa'oliin ol fuudhee lafatti rukute. Ameen jedhaa ka. Maal godhuufi Waaqayyo? Maal harkaa fuudhuuf hin jedhe? Eeyyamanni bara baay'ee baatee deemu harkaa fuudhuuf. Namoonni baay'een hannaaf eeyyama qabu. Sobaaf eeyyama qabu. Ajjeesuuf eeyyama nu rakkisee. Maal godhaa jira? Maal godhaa jira Saa'ol? Diigaa jira. Istifaanosoo? Ijaaraa jira. Walitti fidaa jira. Jibba diigaa jira. Soba diigaa jira. Kun immoo Saa'oliif sirrii miti. Kun immoo Saa'oliif hin fudhatamu. Kanaaf Istifaanosii maal gochuu qabu? Ajjeesuu qabu. Nagaan beeku. Waan hin jiru waan hojjetu kan nagaa hidhee hojjechuu hin beeku. Sanaan booddee Waaqayyo gaaf tokko tonni eeyyama isaa fudhatee deemaa jiru. Akkuma isinitti namoonni baay'een laayisensii qabu. Laayisensii diinni harka kaa'e. Laayisensii seexanni harka kaa'e. Laayisensii afurri hamaan kenne. Waaqayyo har'a dhaloota harkaa gatu. Laayisensii seexana harkaa gatu. Laayisensii diinaa Waaqayyo harkaa fuudhu. Yesuus Kiristoos gooftaan. Kanaaf isaan kana mana qulqullummaa keessaa gadi guuree utuunni oofaa deemaa jiru, oofee utuunni deemaa jiru, sigaa inni jechuu beeku Waaqayyo karaa irratti itti dhufu. Karaa Damaasqoo irratti itti dhufu.
dhaloota jallinaan itti bubetti Waaqayyo haa dhufu. Dhaloota sobaan adeemaa jirutti Waaqayyo haa dhufu. Yoo Waaqayyo qabee dhaabe malee hin danda'amu kun. Akkuma sina sirriitti mee akkuma namicha isa kaalsii fuudhee as keessa kaa'ate. Yoo tiinaa sirraa cincaa iraa jaa yoo isin jettan lakki urgaan jiraa isin jedha namni akkasi. Warri xiinsammuu barri barsiisan warri saayikooloojistoonni jechuudha. Onnee namaa kana yookiin hir'isanii jennu kana iddoo sadiitti qoodanii ilaala. Inni garagara irraa jiru kuni Waaqayyos beeka irratti namnis beeka irratti innis of irratti beeka. Eenyuun akka inni ta'e of irratti beeka. Waaqayyos isa beeka namnis isa beeka. Eenyummaa isaa jechuudha. Maal akka ta'e hin sobaa, hin hataa, hin jibbaa, hin ari'ataa, of tuulaa, maal godhaa isa jedhu eenyummaa isaa guutummaa of irratti beeka. Namnis Waaqnis beeka. Inni kan biraan inni itti aanu immoo Waaqayyo irratti beeka. Innis of irratti beeka. Namni garuu isa irratti hin beeku. Huyi nama gaariidhaan jettusi. Huyi namni akkasii hin jiru jettusi. Waan inni kuufatu waan inni hojjetu erga inni boolla isinii qotee awwiltii isinii hojjetee maqaa keessan irratti isinii barreesse isin awwaalee argitu nama akkasii. Maaliif hin beektan harrabaan isin kun afaan isaa dhadhaa garaan isaa dhagaa. Namoonni akkasii kun namoota namni hin beekne Waaqa beeka isa duwwaatu of irratti beeka namni garuu irratti hin beeku afaan dhadhaa dibata. Inni itti aanu inni sadaffaaf inni dhuma ammoo Waaqayyo irratti beeka namni irratti beeka inni garuu of irratti hin beeku. Akka sobaa jiru hin beeku akka hataa jiru hin beeku akka ari'ataa jiru hin beeku. Waaqayyoon nama akkasii miti isiniin jedha. Lakkii dhiisee akkasiidhaan jettuun maal akkamittiin akkas naa gaanii koo gaariidhuma ideen hojjedhaa. Ani dhimma hin qabu ani garaadhaan qabuuf isiniin jedha. Eenyummaa isaan beeku. Egaa isaan kana sadan keeyaa namni kan inni ittiin du'u inni isa sadaffaa isa of hin beenneenidhaa jiru. Kan inni ittiin jireenyi isaa badu. Kan ittiin jireenyi isaa manca'u isa of irratti hin beekne. Yoo namni itti meen nagahu yoo Waaqni itti meen nagahu ofii gaariidha ofiin jedha. Kanaaf nama akkasii yoo Waaqayyo dura ga'e sigaa dhaabadhu. Ameen jedhaa kaayi. Sigaa dhaabadhu. Bara baay'eetti fuftee sigaa dhaabadhu. Haaleluyyaa. Dhiisi